Qulqulluun Sinodoosiin mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waraana naannoo Tigraay keessa tureen walqabate itti gaafatamummaa ofii ba'uu dhabuu ibsuudhaan dhiifama gaafate. Yaa'ii qaamni olaanaan mana kiristaanichaa guyyoota muraasa darban adeemsaa ture wayita kamisa xumuretti ibsa kenneen kana jedhe. Miseensi membara Salaama Kassata Biraan tokko garuu dhiifamni kun kan garaarraa madde miti jechuun ija shakkiin akka ilaalan dubbatu. Kaaba lixa Tigraayitti kutaa lallaba Shiree Indasillaasetti hojii gaggeessaa akka ta'an Nibiraa'id Tasfaayee Tawaldee waayilli koo kutaa afaan Tigree Barrihu Lilaay dubbisee ture. Dhiifama gaafachuun bataskaana keenyatti waan jajjabeeffamudha. Bataskaanni garaa dhiifamaa qabdi. Haa ta'u malee ani yaada isaanii jijjiiraniiru jedhee hin amanu. Jalqabbii kana garuu akka waan dansaatti ilaalla. Miidhaa qaqqabee fi sarbama mirgaa garuu hin deebisu. Mimmaan dhangalaa'es hin haqu. Dhiiga dhangalaa'es bakka hin buusu. Dhiifamni kun onneerraa kan madde miti. Tooftaa ofiitiif jechadha. Ammoo kan barfateedha. Waliigalteen nageenyaa erga bu'ee G8 darbeera. Eessa turan? Dhiifamni gaafatame badii qaqqabeen kan walgitu miti. Waraana Tigraayitti gaggeeffamee fi bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa maaltu walitti fide jedhamanii kan gaafataman Nibiraa'id Tasfaayee kana deebisan. Maallaqaan hamileen hanga daangaatti deemuun deeggaraniiru. Bataskaanattiin isaaniin tumsaa turte. Fakkeenyaaf miseensi Sinodoosii tokko hamma Gondar deemuun lafi kun kan Amaaraatii Tigree muraasa qofatu jira. Dargaggoon maaliif callistu jedhanii kakaasaa turan. Magaala Dabra Taabooritti gaafa ayyaana fannoo isaan nu bulchuurra seexanni yoo nu bulche wayya jechaa turan. Garuu macaafa keenyarra sheexanni farra nagaa akka ta'etu katabame. Sababa isaaniin dhalattoonni nagaa Tigraay harkaaf miilli isaanii dudduubatti hidhamee gubataniiru. Kun hundi gaafa ta'u cal jechuun ilaalan. Kana kan jedhan namoota dhuunfaa ta'anis bataskaanni garuu ilaalchi jara kanaa ana bakka hin bu'u jettee ibsan laanne. Phaaphaasonni 11 Ameerikaa hanga Kaapitool Hiil dhaquun deeggarsa kennaniiru. Achi ennaa deebi'anis Sinodoosiin beekamtii kenneeraafi. Kanaafidha dhiifamni kun kan tooftaatii kan jennuufi. Kun ta'us akka waan dansaatti fudhanna. Tigraay qaama Itoophiyaa taatee otoo jirtu biyya tokko keessa bataskaanni lama jiraachuu danda'aare jedhamuunis kan gaafatamaniif Nibiraa'id Tasfaayee kana deebisan. Isaanii kan addaan nu foo'e. Balleessaan kun hundi kan dhufes isaanumaani. Kan keenya miti. Bataskaanni lama haa jiraatu kan jedhe nu miti bar. Bataskaana gaggeessaa malee bajata malee ganna 3 irraanfatanii turan. Amma ummata keenya tajaajiluun dabaree keenya jennee kaaneerra. Dhiifamichis kan dhufe yeroo kanatti. Bataskaanatti deebi'uu dhimmi jedhu gara fuulduraatti kan ilaalamu ta'a. Dhiifama hin eegnetu dhufe. Dhiifamni jalqabbii gaariidha. Garuu gahaa miti. Paatriyaarkichi Abuna Maatiyaas dhalataa Tigraay sila ta'aniif gidiraa hedduu arganiiru. TV gubbaatti akka hin dhiyaannes dhorkamaniiru. Isaanillee kanuma dubbatan. Dhimma manbara Salaamaa Kasaatee Birhaan Paatriyaarkii ofii muuduu jedhu haga ammaa irratti hin mari'anne. Yaadni isaas hin jiru. Paatriyaarkiin keenya qulqulluu Abuna Maatiyaasi. Torban kana saree amanamaa addunyaati jedhamu Hachikoo guyyaa dhalootaansaa waggaa 100ffaan kabajameera. Sareen amanamaa Hachikoo jedhamu Jaapaan keessatti namni isa guddise du'uun booda waggootaaf buufata baaburaa dhaabatee isa eegaa ture. Sareen jaarraa tokkoon dura dhalate kun seenaansaa kitaabota fiilmiiwwan Chaayinaa fi Jaapaan waliin ga'eera. Hachikoon eenyu? Firaa'ol Balaay bal'istee isinitti himte. Atileetiin Itoophiyaa Sanbaree Tafarii jalqaba torban kanaa xumura dorgommii fiigichaa irratti dogoggora raawwateen badhaasa birrii Itoophiyaa 300,080 ol dhabdeetti. Fiigichi kun fiigicha daandiirraa Piichtiree kiiloomeetira 10 waggaan bulchiinsa Joorjiyaa Atlaantaatti dorgomamu. Waan mudate irratti atileetiin kun ammatti waan dubbatte hin qabdu. Atileetiin Itoophiyaa duuba isheetiin dhuftee injifatte garuu waan mudateen gadduu ibsite. Ammayyuu taanaa gara Finfinneetti bilbiluudhaan waan mudate leenjisaa ishee Koomaandar Useen Shiboo dubbiseera. Eekaa hordoo kunoo motora isaa marraa deemuun jira miti? Warra atileetota fuuldura deemu. Fuuldura deemu san inni immoo hindi bira geennaan inni dhaabbachuudhaaf gara kararraa gore achi. Isa san si waan karaa waan inni karaa itti agarsiisaa jiru seetee hojiin baqatte beektaa? Inni dogoggorte jechuudha. Inni dogoggortee
karaa dogoggortee daandii. Kana achi maal ta'e eegasii? Ergasii ka'achi dogoggorteeti booda immoo itti agarsiisanii duubarra deebitee ganaa sadaffaa taate. Silaa injifachuu dandeessi turte? Fagootti injifattee ture. Akka inni gaggaafataa turetti gara badhaasayyuu silaa $10,010 argatte iyyuu amma garuu sadaffaa waan baateef 3,000 qofa argatteedhaan. Dogoggora kan homaa godhuu hin dandeenye kun dogoggorri kan ishii honna ta'eef kaa. Eegasii booda dubbistaniittu argattaniittu? Hin arganne hin dhufne ishiin achuma jirti amma. Eegasii booda waan ishee mudatte irratti waan dubbatte qabdi? Hin qabdu anis illee wal arguu hin dandeenye hin dhufne achiin booda doona gaafattee ishiin dhufte hin booda. Wanni akkasii kun mudataa isin waggaa dheeraa leenjistanii yaadattu? Hin qunnama sumallee jira. Yeroo maaltu akkas ta'a? Dogoggorri akkanaa ka'amaa dogoggora adda addaati dogoggora ol fakkaataa odoo hin taane daandii yeroo baay'ee wanni akkasii kana mooyyuu dogoggoruun wanna jiruufi hin jira hundi akkanaa kun. Dargaggoon umurii waggaa 26 kan ta'e Fedhasaa Shumaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoollootti dhalatee guddate. Hojii kalaqaa dargaggoo kanaas sadarkaa godina hanga biyyaatti dorgommiidhaaf dhiyaate dinqisiifannaas argateera. Kalaqa kanaanis dorgommii biyyaalessaa irratti hirmaachuudhaan dhiyeenya kana birrii 200,060 badhaafamee jira. Haa ta'u malee jireenyi dargaggoo kanaa qormaanni kan itti baay'ate ture. Rakkoon isa mudatee turanis al lama barnoota isaa addaan kutuudhaaf dirqamuudha dubbata. Waayilli Habtaamuu Xibabuu dubbisee jira. Barnoota addaan kuteen ture. Xinnoo haalli maatii faamilii na gargaaruuf rakkisaa waan tureefi hojii mana namaa hojjechuu jalqabeen ture. Achuma keessatti jireenya koo fooyyessuu fi hojii kalaqaa bara 2005 jalqabee meeshaalee elektirooniksii kanaan hojjechuu jalqabee suuta keessa hojii kana muuxannoo kana gabbifachaa dhufe. Amma mana elektirooniksii dhuunfaa koo kan hojjechaa jirudha jechuudha. Mana elektirooniksii keetti maal fa'aa hojjettame? Hojiiwwan suphiinsaa kanneen akka moobaayilii, jiippaasii, TV fi meeshaalee elektirooniksii wal qabatanii hundayyuu nan hojjedha. Barumsa kutaa meeqaa addaan kuttee iyyuu haala tureenitti mimee hoggas? Mana barumsaa bara 2009 addaan kuteen ture. Isa dura bara 2001 mana barumsaa seenee utuun barachaa jiru. Obbolaa kanan qabu obbolaa 8 qaba. Obbolaa 8 kana warri na booddee kan baratan jiru. Ciraamti keenya barnoota addaan kutuudhaaf yeroo kaanu ani barnoota hundi keessa addaan kunnee taa'urraan isiniin gargaaradheen obbolaa 2 kan hin barsiisaa ture. Hangarraatti waaqayyoof galatu obbolaan barsiisaa ture hojii mana namaa hojii halkan daabboo hojjechaan bula. Daabboo hojjechaa buleen guyyaa barachaa ture. Haaluma kanaa wal qabatee jireenyaa wajjin waan natti ulfaateef addaan kuteen ture. Ijoolleen barsiisaa ture tokko eebbifamtee amma hojjettu fayyaa neersiidhaan eebbifamtee baatee amma qacaramtee jirti. Obbolaa koo inni barsiisaa yeroo faarmaasistii barana eebbifama jechuudha. Isaan kana lachuu gara barsiisutti nachas deebi'ee erga isaan sadarkaa kanarra ga'anii immoo gara barnootaatti deebi'anii amma kan inni barachaa jiru mana barumsaa Oliiqaa Dingil kan jedhamu achii kutaa 7 kanan barachaa jiru amma barnootarra utuu hin jiru hojii kalaqaa amma enerjii SMS jenereetarii jedhu kana bara 2014 milkaa'ee amma isaan hin dorgomii as ga'ee jira jechuudha. Hojii mana namaa hojjechaa tureetuman hojjedhu dhalli mana namaa kun hin ulfaata waan ta'eef waaqayyo na gargaaree hojii man kennaa maganamaa waaqayyo naa kennan hojii suphiinsaa hojjechuurraan kan ka'e hawaasina baraa dhufuurraan kan ka'e mana hojii dhuunfaa kootti banadhee isa booddee tajaajila kennuu jalqabee waaqayyos na gargaaree achumarra hojjechuu jalqabee. Mana namaa waggaa meeqa hojjette? Waggaa 6 hojjedhe. Mana namaa baay'een hojjechaa ture hojii buskutii fi daabboo kana hojii hojjechuu irratti achuma namuma jala goree irra addaatii ta'een kan hin bare halkan daabboo hojjechaan bula guyyaa nan baradhan ture haalli keessa ture baay'ee rakkisaa waan tureef halkan daabboo hojjetaa gaafii halkan guutuu hojjechaa guyyaan itti bulu jira yeroo sana yeroo mana barumsaa dhaqu irribina jeeqaasaafin halkan taa'aa bulee hojii hojjechaa buluu fi rakkoomti kun hammaachaa deemuurraan kan ka'e bakka barnoota yeroo sanaaf addaan kuteen ture amma erganii of danda'ee ijoolleen kunis tooranaaf qabatanii booddeen gara mana barumsaatti deebi'ee kan hin barachaa jiru jechuudha.